Eebooke shaggarree shaggar yaa walakkaa lafaa. Saaxiniidhaan godhanii akka qirtsitti ol kaa'an. Maqaan keenya jira? Maqaan koo Yaalfaal Mokonnin jedhama. Eebbisaa Balaachoon jedhama. Ammaar Abdurrahmaan. Oromiyaan pilaaneetii kam keessatti argamti? Oromiyaan pilaaneetii kam keessatti argamti? Inni lafanii. Pilaanetii Lakki. Jecha afaan Oromoo qubee vaadhaan jalqabu natti himi. Faaruu? Baa? Haa ta'u qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromoo qubee vaadhaan jalqabu. Va Veederi Makkilaakaa. Jibuutii fi Itoophiyaa gidduutti pileenii tokkotu caccabe. Namoonni hafan eessatti awwaalamu? Namoonni hafan hin duune waan ta'eef yookaan hin ce'u yookaas deebi'u. Namoonni du'an anis akkuma isaan jedhe bakka yoo hin hafu taanaan hin hafu yoo du'an immoo Itoophiyaa keessatti awwaalamu. Saaxiniidhaan godhanii akka qirtsitti ol kaa'an. Siriijii moo teelegiraamii fayyadamta? Lamaaniyyuu fayyadamu. Hin fayyadamu. Waan hin barbaanneef. Siriijii moo teelegiraamii fayyadamta? Uumaan fayyadamu. Kan mana barumsaa teelegiraamii qabna. ATM'n fayyadamtu? ATM'n nan fayyadaman ture. Amma naa hojjechuu dideera. Ganaa nan baasan jechaa irra deebi'ee. Okay, ATM jechuun maal jechuudha? ATM jechuun mala saffisaatiin mala gabaabaatiin qarshii ittiin daftee ittiin argattudha. Kan cinqii hin qabne qabdullee kan itti ilaallattu walumaa galatti kan yeroo qusatudha. Qarshii fudhachuudhaaf kan yeroo qusatudha. Tolee, ati yoo ATM'n fayyadamta? Hin fayyadamu. Okay, ATM jechuun maal akka ta'e? ATM jechuun amma yoo mana baankii dhaqan ganaa dhaabatanii yeroo eeguutti sa'aatii itti fayyadamuuf dafanii ATM gashanii birrii akka argatan gochuudha. ATM fayyadamta? Lakki. ATM jechuun garuu maal jechuu akka ta'e? ATM baankii deemnee barri kan itti baasu. Oromiyaan tapha piriimiyer liigii keessatti kan hirmaachuu jalqabde bara meeqa? Akka carraa ta'e kubbaa miilaan jaalladhu waan ta'eef waa'ee isaan beekan. Tolee ati? Hin beekan. Lakki hin beeku. Shaggar magaalaa Shaggar keessa jirra amma. Shaggar jechuun maal jechuudha? Shaggar jechuun akka kootitti shaggar jechuun waan gaarii akka jedhamutti ni yaada. Akka gaarii jedhamutti ni yaada. Gaarii jechuu akka ta'etti. Okay, shaggar jechuun? Shaggar jechuun egaa akka afaan Oromootti shaggar waan gaarii wayii waan bareedaa wayii jedhama. Magaalaa Shaggar keessa jirra amma. Shaggar jechuun maal jechuudha? Bal'aa akka bal'aadha. What? Bro, what are you talking about, man? Sirba shaggariif sirbame keessaa kan beektu hin jiraa? Tolee, sirba shaggariif sirbame keessaa kan beektu jira?
በአማርኛ ነው። አፋን አማራtiin eebbifameedha. ሸገር ሸገር የሁሉም ሀገር ክስቲቲ ፉፋ ባይሳት እንዴኩ naannoleen Itoophiyaa keessa jiran uummatni baay'een achi jiraata waan ta'eef kan hundaati akka jechuu wayiiti eeddisichi. Ati sirba shaggariif sirbame keessaa nu jechuu ni dandeessaa? Sirba shaggariif sirbame keessaa sirba Caalaa Bultumee majammaraan sababeera garuu kanuma dandeessu irraa walakkaa irraas yoo ta'e nu jechuu ni dandeessaa? bookee tole bookee bookee shaggarree shaggar yaa walakkaa lafa roorroon tamaate eessan nageera. Shaggar yaa shaggar.